deebinee dhufnee jirra. Akkasiin godhin jee akkanumatti akkana kakaayi biraa kutunan jee jettee. Eessattiin seerke samcaan akkamitti eenaa jettee kaa. Assalaamu alaikum. Assalaamu alaikum warahmatullahi nagiyaa. Hariyaani qabdun jee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deebinee dhufnee jirra. Arraan tana sagantaa addaa godina Harargee ba'aa aanaa Gursum aradda dafarkeetti aanaa fi saayibboota kiyyaa akkasumas munshidoota hedduu wajjin ustaazan keenya wajjin sagantaa ajaa'ibaa shaafataa nama goota akka qopheessinee jirra. Isinis viidiyoo tanaan gadhumaa ta'uu wadhaas hin jennaa. Baay. Amma sagantaa eegalee jira inshallah isaan hundinuu gaa kana cinatti harkaman osoo nani maqaa isaanii isinii mun taane namutu gaa maqaa ofii isaaniitu isinii sagantaan ammaan tana maqaa isaanii himuudha akkasumas sanbooda karaa waan gaafii deebii ichi deebinaa mudannoo waan adda addaati jira gaa maashaallah waan addaati karaa sagantaa dabarraa na cinaa kan harkamu osoo maqaa isaa isinii himne isaatu maqaa isaa isinii hima mee daawwattoota keenya kanaaf maqaa kan kennu ibsi guutu. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maqaan kiyyaa Mahmad Nuur Umar Hassan jedhama. Godina Harargee ba'aa aanaa Gursum aradda daayifaskeetti gartee ijoolleen saayibban maqiyyaa. Isaan kana wajjin argamna akkasii gartee guyyaa har'aan tanaa kana har'a saayibboota kiyya kanaa wajjin wal arkee isaan kana wajjin carraa kana rabbiin naa kennuudhaaf alhamdulillah gartee galanni kan rabbiif haa ga'u. Isinillee bakka jirtanitti warra hordofaa jirtan hundi keessanuu nageenyi rabbii isinirratti haa jiraatu jechaa. Amma qophii tanaan waliin turaa isin jenna. Abshiree maqaan isaa Mahmad Nuur Umar Hassanii isaa achitti kan argamus isiniin himuunis sagantaa isaafin dabarsaa maqaa isaaniitu isin himaa harsaatiin dabarsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anilleen Marwaan Usmaan Nuuriitiin jedhama aanaa Gursum araddaa daayifras ijoollee teenya munshidoota keenyaa fi gaazexeessitoota keenya qaqqaalii wajjin asitti argamna isinii fi isaan hundaanuu galatoomaa jechuun barbaada. Abshiree inshallah akkuma isaanii isinii makkaanatti nacinaanis ni argaman noo hedduudha gaa'e isaaniitu inninis maqaa isaa isinii maqaa kee guutuu daawwattoota keenya kana himin isin jaaballeessu. Saayiba kiyyaa akkuma obboleeyyan kiyyaa jaanatti daawwattoota keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itti aansee maqaan kiyyalleen Ramadaan Abdii Nuurihi akkuma obboleessi keenya ustaazni keenya Marwaan Usmaan jeetti aanaa Gursum aradda daayifras ganda gafroo jaamna. Inshallah obboleeyyan keenya wajjin akka ajaa'ibaatti wala garree Rammii Abdii Nuuriyiiti. Maashaallah tabarakallah inshallah maqaan isaanii guutuun kana ammaan tana karaa isaan wanni dura jalqabee galuu namutu mudannoo takka takka tan nama bohaarsitu inshallah ilmi namaa gaa jireenya isaa keessatti chaalenjii namni qunnamin hin jiru chaalenjii isaanii tan mudannoo addunyaa keessa isaan mudatte keessa inshallah giseen akkana jiru kanaa gaa dura dhaqanii jiranii qalbiidhaan ammaan tana dammoo karaa chaalenjii sanaa himuudhaatti dabarraani karaa chaalenjii akkuma jalqabee sarara galatti chaalenjii ni jira mudannoo keessa tan nama hubachiistu haa ta'u mudannoo mee waan as dura si mudate nufimta isa kana gaa akkuma inni filma sanitti inni Mahmad Nuur jeemi munashida keenya nama ajaa'ibaa nama dandeettii addaa qabu nama sagaleen isaa akka ajaa'ibaa yeedaloo adda addaa dandeettii akka ajaa'ibaa qabudha nama akkaan jaalannudha inshallah nama akkasiitii ganda keenya kun biyyi teenya tun qabdudha oromiyaan ka qabdudha inshallah mee haasinii muninis mudannoo tante daawwattoota keenya kanaa Mudannoon ani qabu mudannoon gaafa xiqqaachuu gaafaan ijoolleedha. Naaf saayibbootan kiyyaa isaan sadii hojii irra san keessaa gaafa xiqqaa sun oduu gaagartee wajjin deemu jiru waa tokko uumaan tana loozii callaa tana fiddeen oolani ta'e san keessaa fiddee obbolaan fi loozii callaa tana fiddeen oolani ta'u ani san kan takka fudhadhee isaan san hunda daanatti xixiqqa. Jarri hanga saayibaa hojjaa isaan sadii hojii irra obboleessa hojii hara guddaa takka hojii irra nuti hanga takka fudhanne ani immoo uumaan tijjituun sirra fixa nyaateetti amma tokko irraa raakeesse isaaniif ammoo waa xiqqoo gartee hanga isaanii hunda fixeefi ani akkasii gartee naa kannate ani san kan yaabudheetiin qotee obboleessi keenya tokko hangafni isaanii guddaan tokko dhufeeti taa'u jira isa bira deeme hogga isa bira deeme hanni amma isaa nyaateetuma fidee maal nuyi jee kan ta'e isa keessennaan anti jenniin dhaabbadhee akkana biqiltuuf akkana biqiltuuf hin dhaabbadhee nuyi Haji nuti jadi ndak benar saya benar na, pun oci dah benar jadi nuker sih. Ini, lalu petang pejabat nanti kakak isini itu matu juga. Bisa ini itu ini pejabat nenek, jadi ini ane kedua lagi, decir aja suge bijiran lagi. Kasih goreng je, kasih goreng je, kasih bikul tu, akan kita kan kakak ibu aku tu nanti itu. Haji jadi nanti kan kakaknya, nanti kasih kan lawan nenek berapa.
Ogu bira kunne diima bishaan itti fidan hojii. Hayyi jennee kunne kiseen itti kunne bishaan finnees ijaan kunne dhaqanii jechaani. Kan isii obaaftan jechuudha. Kan isii inni hidhee. Inni duraan kan hanga takka guuri. Kan amma tokko nama hanga tokko guuri. Suni duba mee isa kuttee inni bishaan kana feetu. Bishaan hamaa kaan irraa waa xiqqoo san irraa waa xiqqoo wali qabaa yoo fiddan malee bishaan kana barbaadu bareedaa agartee. San kunnee gaasan keessa waa xiqqoo finnee sun keessa waa xiqqoo finnee bishaan namuu keessa lallaffaanee finnee beete. Oggoo kana duba kiseen itti finne hunda lafa irraa fite. Mee isa fite guuree keessa nagate. Loojin isa kuttee inni. Biqiltuu jala gasende isin sufurna kan ni biyan. Akasi gartee sirne ne bira kunne mudannu gaba jolla kaisa sange sa kan gaba. Kana fare ju. Masya Allah tabarakallah. Dara nan bigil. Ya raza bigil. Illa ram bigil. Saat mana bigil. Ega guddate sigal tekedan shawudu. Akadan shawudu gaba mana yo. Awak kasih ber masya Allah. Mudunno addati akasmas ka. Masya Allah mudunno duno buar situ dah. Akkasuma karaa ustaaza keenyaatis dabarsaa ustaaza keenya Marwaan inni gaa Marwaan jeefime wallahi nama addaatii nama dandeettii addaa qabudha akkasumas wallahi wabilla daa'ii zabana kana nama nuti qabnudha akkasumas dandeettii keessaafuu da'awaa godhuu irratti bakka jechuun seeraa kana fa'aa keessatti aqiidaa irrattis nama ajaa'ibatti nama sheemusaa su'aalaa jala barachuu ture akkasumas seerota adda addaa bikka hunda barachuu ture daawaan isaa wallahi wabilla hedduu takka mi'ooyitidha akkuma fuulduratti inshallah waa hedduu waliinuu daleenee isin garsiifna nama ajaa'ibatti gaa isiniinis gaamee mudannoo isaa takka keessaa ta nama bohaarsituu haa taatu akkasi gaamee takaanuun sin jaa karaa isaatiin dabarsa. Maashaallah jazakallahu khairan hedduullee kana faarsisan ijoon taane galatoomii obboleessi kiyya caalaan bareedaa munushinni keenya carraa kana naa kennuudhaaf hedduu takkaan galatoomfadha. Mudannoo tiyya dhaabee siima keessaa gaafaan baradhu jechuu yeroo barachaa ture keessatti asii dura amata kana oduun ta'een zamana ammaa kana oduun ta'een xiqqashoo qiyaasa amata 4 duraati mudannoo sun jechuudha. Hararrattiin qaraa ture gaafas ishee mamata roolee jalattiin qaraa. Sanii obboleessaa tokko jira obboleessuma isaatii bar. Obboleessuma isaatii qaariyaa gandarraa dhufe qaariyaa keenyaa inneeti yaa jiraan. Sanii ni beekte warra magaalaa kana yeroo takka gibbii fa'aa keessa saree jira barni beektaami. Sareedhaa jira ol seenne salaamu alaikum jenneen. Waalaikum salaam nujalaa jedhanii yeroo saniif ammoo saree mana hin jirtu. Ol seennee wajji haasofnee mirqaa naannee manni guutuudha jechuudha nama kana. Fayyaa nagiyaa akkanatti immoo qaariyaa isinii fidi nama ilmaan keessanillee diin isinii barsiisu isinillee qabuu warra buufatanii isinii fidi akkamiin jeeni. Inni kunis taa'u jira beekaa amma baleessaa kan geesse kunis taa'u jira. Sani maashaallah waan bareedan ofidde nama diin barsiisuun ofidde hedduu takka galatoominaan jaani sirraa qeeballee galgala kanarraa dhufee haa qaraayisuu jaan. Yeroon sanillee yeroo zaakudha takka kanatti. Giseen gabbii akka nama mana duubachi garagalee sareedhaatu agaree jechuudha. Sareen agarraan haachaa nu dhufte. Yeroo sana waaliin godhe ani hedduu takkaan saree sana zuwaadha ammas. Fiigaa mana diibiyeetiin assalaamu alaikum qaariyaa ni qabdu ni hin jee. Lama dari diibiyeetiin warrumaan amma qaariyaa kaayee boo jiru kanaa bar. Assalaamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi nagiya qaariyaa ni qabdu ni hin jee jechuudha. Wanni akkas na godhe hedduu takka saree sana akkas narra machiidee jechuudha. Kan tubuti bisa masih godhe. Maal naan jaan qaariyaan kana manuu qoy zoo naan jaan afaan qabadhee nu rifadhee sareedhaan jenneen akkasuma gad diibee qote mudannoo sana ingarraa irraa fadhee hin beeku. Hedduu takka bakka mudannoo ajaa'ibaati. Qaariyaa ni qabdanii sana irraan tana giseedhaa fi mudannoo na gaafatan. Wanta nana tahu itu tak kan nari wajib tuh nusin jechuudha. Ini super banget galatoom. Maashaallah tabarakallah akka ajaa'ibaati. Hayyeegaa maashaallah tabarakallah viidiyoo tana akka ajaa'ibaatti akka itti bohaaraa jirtan abdii fi guutuu isinirraa qabna. Inshaallah ammas naachitti kan argamu rammeedha jedhama. Akkuma isin himee jiru maashaallah nama addaatiin innis munashida keenya nama jabaa nama dandeettii addaa qabudha. Wallahi ni yaadadha gaafa jechuun quraana qaraanuu shammaa torlee biratti gaafa achitti qaraanu Kiratti bakka waloloo adda addaa nashiidaa adda addaa isaa fi namoonni hedduun bakka jechuun nuti jechuun akka mataa hayyattanii nama jechuun nashiidaa inni duratti illee dandeettii addaa qabudha inni waloloo isaa ta'u yeedaloo isaa ta'u nama jechuun dura nuti dandeettii addaa akka inni qabu beeknudha. Inshaallah gamanaan karaa isaatiin dabarsina innis mee mudannoo isaa qaburraa hanuuf qoodu isin jenna karaa isaatiin dabarsa. Baleessa kiyya dura yeroo tan kee qaalii nookanitee asitti argamu kan kee laffaatee dhuftee kanatti arra wajjin bu'aa keenyaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin jaa isuma kan harkadhee kanatti wajjin taa'uun tunoo alhamdulillahi rabbil aalamiin
isin warqachuu kanaa mudannoo hundana duraa qochiisee takka malee akkamatti jennaan takka tana duraa qotuu siddee akka malee hedduu namoonni goote gaafaan dura quraanaaf ba'u gaafaan abijjoo jechuudha ta'ee asii deemee arattinyaa dhaqe arattinyaa takkaan beeku hararnuma jaanii takkaan beeku deemaatiin dhaqee gisaniif hin dhaqu booda gadiin deemee majlisa baadiyyaa sigee isin hayyeetii sheekni tokko achirraa na fuudhee majlisa baadiyyaa sanii naqa jeelchee achirraa kuteetiin masjida karaa afaanii jaanii herar ka'anii beektaanii bakka dindilii cabeessan masjida tokko achi cinaa jira achi dhaqee yerooniif hin dhaqu achi qaariyaa nu kaayan gaara keessa nun deemanii nu kaayanii yerooniif nu kaayan naafi akkasuma saahiba kiyya tokko feesee junti jaaniini naafi isa adda addaan qaariyaa nu kaayanii disee asirii kana haayan nun jaan eegaa nu qeebalan jaanneeti furannee qeebaltii isaanii eegaa nu qeebalan jennee achirraa deebine yerooniif deebinu makriba booda dheeyne hiraataaf jechuudha. Iseen hiraataa dheeynu tiyyatan akkana booda ni beektaa. Assalaamu alaikum jeetin seenee wa alaikum salaam naan jedhani maali naan jette du'a kana. Qaariyaa keessanii kana jenneen eessattiin qaariyaa harki. Guyyaa na kaayani eessatti qaariyaa kaayannee bakka. Guyyaa kana siniin nun qeeballe eessatti si qeeballe. Warri si qeebalee isaan. Ellaanoo kan naqee balee buus mana keessa jira dhalaan tun lama wal fakkaatti akka tasaa tanaa nu jettee bitaan takkaa miti tanaa nu jette san hin jirtu nuti immoo san mana fakkaatte eessattiin si harkee naa jette gaariyaa ati guyyaa kana nu geenye eessattiin si harke samcaan akkamtee naa jettee ka achirraa bakka gahaanee qaariyaa saasan deemee qaariyaa saasan keessa keessa rabbi nu gee qaariyaa saasan shuuroo tana saanaan nyaknutti gootee waan nama lamaan nu kannite mudannoo takkitti san tan qaariyaa kaayamee achi booda eessattiin si kaayasan sanii tokko malee na duraa kutuu dide arraaf takkituma tanaan siimaa inshaallah tanuma saahiba kiyya galatu. Abshir jazakumullahu khairan akka gaa viidiyoo tana itti bohaaraa jettan abdii kutuu isinirraa qabna isinis gaa chaanala kana subscribe like share godhuudhaan namoota hunda biraan gaadha inshaallah nuti jechuu tana keessatti osoo mudannoo walii waan akkanaa himoo osoo hin ta'in manni kunis gaa namoota waan irraa argaman qabanii akkasumas waan keessa ba'anii akkanatti gaa nama bikka tana gahee tahan qabanii akkasumas isaan kana nuti ijoollee biyya teenyaati ammas ijoollee tokkummaati wal jaalannaa tokkummaadhaan. Waan ajaa'iba wallahi laazim ganduma tokko wallahi wal jaalanna wallahi akka malee wal jaalannaasi namoota jechuun waa hundaa wajjin hojjennaa inshaallah fuulduratti bifa addaatiin isinii waa hundaa wajji taanee osoo duuban taane isiniif hojjenna inshaallah namoonni kun gaa waan keessa ba'anii namoota isaan akkanatti as argamsee jira akkasumas nama jalqaba irraa sheekha isaanii ta'ee isaaniif jala gumaachee as baasii tokkotu jira namoota akkanaa kan hundaa'u saniifuu meegaa tana dubbii namarraa jalqabu karaa achirraa ustaaza keenya ustaaz Marwaanitu nu jammara mee ati namoonni akkanatti irraa as argamte kun maashaallah namni dandeettii kanaa akkati horattu akkasumas daawwara taataatu barnoota taataatu bika kana hageessu godhe nama kamimee eenyumee nu imsime nama sana. Irra deebi'ee galatoonni namni xiqqashooni akkaan waa baradhu yookaan akkaan nama ta'u xiqqashoof na godhe ilaan qaarraa nama akka abbaa naatee jechuudha. Akka abbaatiif naatee akka obboleessummaadhaafis jechuudha. Abbummaadhaafis nama naatee tokko jira. Namaan hedduu takka galatoonfadhu. Nama yoodhaafis irraa lubbuu tana kannuun ammaan tana taate kannuuf tokko jira. Hedduu takka inni san obboleessuma kiyya kanarra guddaati. Sheekha odoo isa faarsuudhaaf hin jenne alal aqalli jaanee waan takkaa jira. Irra xiqqaa faaruu jechuudha. Kan inni ammaan tana dubbachuu deemu kun namni kun wallahi odoo inni san faarsin obboleessa naan jaan jeetin xiqqashoo gaa bakka akka irra xiqqaa achuu kalaatati. Sanirraa inni xiqqashoo yoo dubbadde inni san obboleessa kiyya sheekha keenya sheddiinoo isa namni xiqqashoof bakka nuti akka abbaa nuti akka bakka obboleessaatti illee naa bu'ee waa hundaan na cinaa ispoonsar naa ta'e jechuudha. Obboleessa kiyya sheddiinoodha. Yaada muraasa illee rabbi haa guutuufi. Isaatti namni na cinaa dhaabbatee waa hundaan na gargaaraa jechuudha. Innis nama cinaa dhaabbatee waa hundaa fakkeenyaaf qabeenyaan maamaas cinaa dhaabbatee moo eegaa bikkatti baratu sirri moo nama si barsiise moo afaan isaa seeraan isa garaase moo nama hiisise. Dura awwala jechuun quraana miti.
ifumaaf deemne yeroo duraatiif baanee achi booda bakka takka tannuun hin malle takkaa jira achi dhayne quraanaaf sanirraa achirraa nu deebise kottaan hojii bakka biraa takka nu geesse bakka san inni qaraane yeroo hunda dheenee nu ilaalaa jechuudha. Bakka sanatti yeroo hunda dhufeeti amatarraa yeroo hunda nu ilaalaa ture sinqii nuti feenuu fi uffata nuti barbaannu hundanaa fi bilaysa kiyya shan ramadaan achi nu fidaa ture jechuudha. Oduma akkasii jiru eegisa nuti quraana buufnee booda majliisa Sheekh Musaa Soolaati qaruu jiran innis kottaa mi'a asina bira kottaa jee achitti awwala nuti namni aqiidaa nu qaraayisuu eegale Sheekh keenya qaalii fi jaalatamaa Sheeddiinoodha. Achi booda nu hedduurra qara'aa ture akka abbaa nuti jechuudha. Kitaaba nuti barbaadnu nu cinaa dhaabbataa innummaan hedduu takka nu cinaa dhaabbachaa ture. Lammata irratti ani awwala isarratti hin qaree tafsiira isarratti hin qaree buluuqa isarratti hin qaree riyaada tajriidii jechuudha. Ilangaa Arabiyyaa isarratti hin qaree jechuudha. Rabbi haa saluu fi nama finnu qabee waan nuti barbaannu hundaan ispoonsor nuti nu guddise hedduu takka galatoonfachuudhaan barbaade ni beektaa. Inni ammaas odoo akka kiyyatti illee hin taane nama haadhaa fi abbaa irraa illee eebba qabu. Hawaasa biyya fiitii irraa illee nama eebba qabu. Wallaahi calala aqalliidha jechuudha. Faaruu xiqqashoo waan baqaatuun faaruun jaabni na birattiin simu jira malee namni biraa Sheeddiinoo keenya ni beeka jechuudha. Sana hedduu takka galatoonfachuu barbaada. Nama ammaas hawaasa fi kana jechuudha. Odoo hafiitiif hin taane hawaasa fiitiif illee yaadaa ture. Inni irra guddaa biyya namaa keessa deemus ganda keenya tokko biyyi teenya takkaa fi hawaasa biyya keenya keessa jiru san du'aa naa godhaa fi illee jii nama haasawaa ture tokko. Nama ijoollee biyya fiitiif yaadaa ture jechuudha. Hedduu takka jaalata akka biitituun magaalaa nuu taatu akka biitituun ijoolleen biyya tanaa akkatiin barattee nama taatu nama godhaa ture hedduu takka yaadaa qaba jechuun garuu hawa akkas ta'uu fi kana biitilleen xiqqashoonii jiraami hin beeku sanii jira xiqqashaa fi akkam nuchaa ture jecha tokko kan inni irraafanne keessaa yeroo duraa biyya tana gaafa biittee jechuun hedduumaa takka addan beekne turetti isaa daawwaa godhaa ture jechuudha dirri ijaatti irratti haa taatu maskiida adda addaa ijaaruudhaan haa taatu ni beektan gaafana isaa godhaa ture sanii eegi xiqqashoo guddatee nutis bakka waa adda barree booda faraqaan biyya dabartee jirti nuti takkamee faraqaan isiniifi carraan isin kana godhaa hin jee waan kana gaamee ni beektan isin ni yaadatan akka isin jechuudha ni yaadatan jechuudha silaa isin takka isin godhaa hin jee daawwaa godhaan hin jee nutis xiqqashoo nu gurguddisee warra tokko ijoollee xiqqashoo takkaa jiratan amma lafarraa ol kaa'aa jirtu jechuudha ijoollee sunillee yeroon kiyya carraan kiyyaan gaafa duraa laffeetiin jira marwaanii fi akkasuma Sheekh Ramadaan ijoolleen ganda kanaa masfaaddiin fa'aa laffa'anii jiranii akkasuma mee takka carraan isinii fi jeeti ijoollee xiqqashoo illee amma kunuunsaa jira jechuudha hedduu takka galatoonfachuu barbaanna Sheeddiinoo. Jazakumullahu khairan hedduu takka galatoomii wallaahi wabillahi maashaallah akka yosoo irra kaa'uun ta'in irraa jechuun waan takka firmaasoo kana taasifamu ta'in nama dhugumaan inni akkasiiti akkasumas nama nuti illee nu hundinuu akka inni akkas ta'es beeynuudha. Maashaallah waanuma dhugaa itti jechuun ati amantii nu ibsine inshaallah mee harsaa dabarsaa dhugaa kan akkanatti gaa maashaallah akka dandeettii kana horatu godheetu jira akkasumas xiqqeenya irraa kaasee nama si barsiisee nama si tajaajilee asiin sigee tokkotu jira namni akkanumatti firraa ittiin deemee bigata kan ga'uudha mee eenyu namni san eenyoo isa sanis galatoonfadhu asirratti mee sagantaa sana si kan inni jira. Maashaallah sagantaa kan kiyya malee nama deddeebitee naa fannoo kan ta'eef hedduun si galatoonfadha. Akkasuma gabaabsee akkuma Sheekh keenya Sheekh Marwaan jee naaf inni saahiba turre takkaatoo rabbiin hin baafne ganallee rabbiin hin baasini. Inshaallah dubasee gaafaan dura bahu sababa kamiin beektaa duraan shaqaxaan gurgura. Shaqaxa jaanii shaqaxa baadiyyaa ni beektaa. San keessa hanqararraa tokkoon kan hin kaanu waa si rakkanu naannaa fi waan akkanaa akkasiisanii jira. Osoon san keessa jiruuti guyyaa tokko akka tasaatti guyyaa jimmataati Sheeddiinoo kanaa fi saayibboon adda addaati wajjin iddoo gamaatii dhayne yeroo ni fedheenu sheekni keenya maashaallah Sheeddiinoon kun akka malee daawwaa nu godhe akka malee gorsa nu godhe akka malee du'aa nu godhe wallaahi gorsa isaa san akka malee na gabbuuyee guyyaa sanii murteeffadhe duba akkamitti jee anis inshaallah barnoota irratti illee haqa kan hojii beekte daawwaa akka ajaa'ibaa itti facaase taate qeebale jee guyyaa san gorsisaa san qalbii nagarseene achirraa ka'ee deemuun qabaan guyyaa san keessa gabbuute achumarraa ka'ee deemuu kiyya sababa isaatiin bi'een baan sababa inni daawwaa guyyaa san godhee waan ta'uutiiniin achirraa bi'ee bahuu kiyyaa'u sababa isaati daawwaan isaa nan mi'ooytee gorsi isaa nan mi'aawee illaa diin kun akkana mi'aawa
akkana bareedaa waan jaamota kana dhagiyame anillee baradhee akka sheeka keenyaa kana ta'uu qabaa jee sababa saniin ka'ee kutee eegaan immoo kutees akkuma shee Marwaan jeen eeysa geessan qaxxiinuu kaayaa kan biyya biraa jiru dhufee daftara nuu bitee qaxxii kaayaa gaafa quraana qaraanu akkas jee jabaadha gaafa quraana kana irra deebitanii waan ni gootan achi booda arabiyyaa akka barreessuu beeytan jee daftara qaxxiinuu kaayee akka malee gaa karoora adda addaa nuu kaayee daawwaadhaas akkana godha giseenif ganda reetan akkana ta'a akka ijoollee biyyaan ta'in ajjee yeroo biyya namaa keessa jirullee akkasii nu gorsaa ture kaayyoo isaasan qabannee deemnee as geenye akkasuma ammaas immoo namtichaan kitaabaan na bira dhaabbatee kitaaba 30 taatu 20 taatu 15 taatu yeroon itti haajametti giseen itti haajametti namtichaan na bira dhaabbatee kan hin galatoonfachuu fedhu ummaati jee takka maashaallah kitaaba 30 joos hoodhanaan jettee maallaqa naa kanatti 20 joos hoo jettee naa kanatti 15 joo hoo jettee naa kanatti isiidhaa akka malee na bira dhaabbatee guddaa isii fi obboleettii tiyyata kan diyaa isiin galatoonfachuu barbaada atillee isiin galatoonfadha yeroo kan kee qaalii naa kanatti kanatti waan ta'uu kan keetiif hedduun si galatoonfadha arrumaa kana wali dhufnee waan ta'uu ijoollee biyya takkaa waan ta'uu kanaafillee hedduu takkaan gammade alhamdulillah rabbil alamin wallahi ijoollee biyya takkaa tana kana wal qorattu takkaan dhageenye waan giseenii fi miidiyaa kana irratti argu ummatuma biyyaati wali dhufee ati yoo isa jee wal qoratee waan ta'e malee ijoolleen biyya takkaa waliif hinaafti malee akka biyyanutti akka hawaasni akka xabiyyaan islaamaa hawaasni keenya beekutti akka nuti illee beeknutti ijoolleen biyya takkaa akkana walii quutee inni kun kiyyeettana qaba maashaallah namni keenya nama kanaati jee akkana wal bira dhufu ni jabaata alhamdulillah rabbil alamin amanu hundaa'u ganda tokkomi daayifarasuma alhamdulillah rabbil alamin daayifaras ta'uu keenyaaf illee alhamdulillah rabbil alamin gursum ta'uu keenyaaf alhamdulillah rabbil alamin inshallah arraafasit dhaabbannaa ganaadhaafis wajji jirraa daawwattoota keenya inshallah tokkummaan keenya nuuf itti cima obboleessa kiyyattiin isin dabarsa abshir maashaallah tabarakallah wallahi sheeddinuun gaa akkasuma akkuma isaan jaangni hedduu nama hawaasa fiitii yaaduu xiqqaa fiitii yaaduu shururuu godhee nama guddisuudha inshallah akkasumas nacinatti kan argamus munashida keenya Muhammad Nuuri duba inni namoota akkaataatti argameetu jira gaa bilaash akkanatti nama akkanaa dandeettii kana qabu akkasumas barnoota nama jabaatee akkanatti hin argamne inshallah nama fakkeenyatti ilaallatee nama daawaa isaa qeebaluu ture tokko jira mee inni san nuufillee mee akkasumatti illee hanuu galatoonfatuun sin jaa karsaan sin dabarsa. Maashaallah galatoomee carraa naa kan hundaaf biratti jedhaa naa hundaaf galatoomee ani jalqaba duraatiif jechuu gaafiniin gartee gara barnootaa deebi'uudhaan qabaa gara gartee barnootaan ta'us gartee hojiidhaan ta'us jijjiiramee jijjiiruun qabaa jee gaafiniin itti ka'oo obboleessa kiyya hanga guddaa takka jira hanga fahii takka shamsuu yaani isaatu bakka walumaa galatti anaas ta'ee kaanis obboleessa kiyyaan ni reeban san ta'ee warri bakka isiniin kun akkana ta'uu qabdanii gartee barnoota haan ta'ee lachuu hundarratti yoo jabeessaa barbaade hunda gartee hunda deeggarsa godhu ture isaa beete ilaanga ammaatti illee jechuun bakka waan barbaadne zaa hunda akkasii akkasuma godhaa ture hanga garuu immoo waa takkaatti deemee ni hin deemne baatii takka molamaa kan inni obboleessa kiyya takka jala deemee salaamattii jala deemee baatii lama ati soomana kutee arafara gadi jaanii tuuta kan jedhe gaafaan quraana juusaa maamu kana garuu quraanummaa nuu gaafas na dhibee dhiinumaa abdii muradhee nabseen dhiisiif daafaraa jettee maalin jaa isa ana gisee anifin bakka majlisa san dhaqu gisee bakka zaawiyyaa galirraa ilaa hanga gartee bakka Usmaan Durii bira qaa gaafas as gata teenya bakka xarafa gadi na teenya beete achirraa ilaa hanga majlisa gisee dheenu quraanni kun durisa dura dhibee inni naaf irra ba'a gaafa inni ol seenee majlisa keessatti irra baatu ani ijoollee achi kitaaba kaaseen tapha jintee galaa jiru dhiisee kitaaba gisee inni gabbee quraanni akkuma dursu namaa sana majjaba isaa uleen nan dhiisu ana naa garuu didi gandii yaadee bakka yaannis gandaas ni yaadame sani bakka akkaan ta'uu dhabee giseen ol deemu bakka ulee isaatii fi akkasii walitti jajjaariin man yaa rabbi akka bishaan aalantii faanii dunee yaannoon tana jechuudha odumaa yaa rabbi akka bishaan ta'e akka inni dhugaa akkaan bishaan dhuguu yaa rabbi ammaa sama naqa odumaa akka yoo guyyaa gadi kanii bishaan sufaa fixuun qabu waan bishaan dhugaa jedha yaanuu kan kanii fixee bakka bishaan sufaa jira baatii lama san qofa kanii bakka taan asii sababni deeme taan hangaa lameenuma akkasii takka eegaan achirraa turee waaxii bultii bulee booda karaa jaarsa kana hojii jaanee quraana hanga juusa jaamu kana garee achi booda bulee bakka gandumattiin hangaan bakka na ziroo kana jira malee haadha mataa baay'ee biraata kan diinaa asumatti hin qaroo jechuudha isaan bira ta'atumaan bakka waan barbaadan isaan hundaa gahuun jaani kan bakka obboleessa kiyya isaanii turre natti sana gargaara gorsaa sanaafis godha
isa bigartee salaamatiin yaa tokko hundirratti na gargaaraa kana chaa waan hundirratti gorsa ilaan gaammaa tanaa chaa dhaabaa yoo biraas hin deemne isaan biraan jiraasi isaan biratti hin gartee beekumsa hunda waa hunda illee harkachaa jira jechuun malee sanii isaan biraa takkaas hin deemne hin beekne isanii jiraati assalaamu alaikum warahmatullah maashaallah tabarakallah khidmaa warra isinitti jirtaa jechuudha maashaallah waan bareedaadha akka ajaa'ibaatti kunoo gandumatti namni gandatti hin baratu jaansanis kijibaanii onoo akka kijibaa sirraa agarsiisanii inshaallah maashaallah akkana gaa'ii wallaahi wabillahi isaan hundinuu haa galatoomanii namoonni nu barsiisan hundaa'u akkasumas sheekhanyaa sheeddiinoonis hedduu galatoomenaanii jazaakumullahu khayran jennaanii egaa nama gaa wallaahi jechuun isaa nama xiqqaa fi gaa ati laal waan bareeda jirtaa ol guddadhu sin jiru waan sirrii jirta saayiba sin jiru laal osuma ifiif nama sheekha sirra guddaatiin waan sirrii jirtaa jabaadhu nama sin jirudha maashaallah inshaallah na biratti kan argamu gaa munshida keenya Mahmad Nuuri inni nena shida saatirraa bikka kan jaalatu takka bikka teessa jettu akka sagalee isaatti naannoo jiru sin jedha maashaallah egaartii bitee bunni naa kan noon keetiif hedduu galatoomi toleeqa san keessa agartee bakki inni jaallu tola kan keenutti olte yaa rabbi keetii galanii kennaan tantee hedduu guddoo lakkaawanii oonfitanii takkittummaan fayyaatunu waan guddoodha yoo laalanii mee maaltumaa nurraa fee islaamumaa tirkannaanii yaa rabbi koonu taasisii warra shukrii wallaalinii gabrootan kee gaggaarii sun itti fakkaachuudha feene yaa rabbitti nu milkeeysii guyyaa jabaa kan rakkanne kanatti qaba maashaallah tabarakallah hedduu takka das nama jetti allahu akbar hedduu takka das nama jetti wallahi maashaallah akkasumas gaa nacinatti kan argamu munshida keenya akkasuma rammeedha inninis gaa nashidaa isaa keessaa bikka bareedu takka sagalee isaatiin akka nuyi jiru isa gaafannaa arasaa isin dabarsaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh dhugaadha carraa sadaffaa naaf kennuudhaaf hedduun isin galatoomfadha nashiidaati yaqiisaa tamin beektaa nutti eegale akkasimi tamuudaa tana keessaa ويجمعوا نما ربي ساركته واللبون سابتو ربي ساقفته سلكي سافودته قردي ستيناكي لتركي سكبته قردي ستيناكي بالبيلا سافودة ربيتي دوالي قبريتي أكاسي قمادي تقبلي قبريتي أكاسي قمادي تقبلي دوالا بالبيلي ربي جال غاسا ممال جات جاءان حاجاتي سنباسا وانبرباد هندا فيدتين سيكوسا ركوا لنغرتو بلوتين سيباسا جيغا مچيسا ربين غبريچسا جيغا مچيسا ربين غبريچسا كنو غمدي تناتو لغاي اما سنين كمالي فانا بين تديريسه ما شاء الله جزاكم الله خيرا دودا كانوا نما بوهرتي والله ما شاء الله جزاكم الله خيرا أو والله شاشة نما قلتني والله والله بقى والقبانة بقى خيني تاتني بقى ولين تاني ما شاء الله تبارك الله أستاذ جماعة أستاذ خينياتي سند برسا أستاذنا خينيجا والله نما داتي أكسماس أمانتنا وننرها ندبتو إن شاء الله أكاكيسي دعوة قولوا جو تقطي سهنا نما تقو أكاكيسي دعوة قولوا جو تي نوي مكب إن شاء الله أكدر كمان تما yeroo waan jabdu nagaa wasanii amma sani hawaasa irratti wataate malee akkanatti himuu shanii ulfaatu shartiin si kennetti godhu akka inni amma sharti takka bayni maal madaako waan isin jedhiibsi sani soodara taayina isin jesan sandala gidura sana immoo gunjoo seenaa nama tokko akka gise daawaa guutu jettu akkasitti nu seenaa nama takkaa taate seenaan sun wal keessa jirti dheertuu gabaabduu qabdi gabaabduu keessa sayyoo taate فقال النبي عليه الصلاة والسلام حين مرض إرجم ربي عليه الصلاة والسلام قافل كبو خيستي
جاء إليه جبريل أو عزرافيل نمتك كان عزرافيل جاء متكوت جمير جمار ربي في عليه الصلاة والسلام أكما جمسا لفتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكما خرسا لفه جبريل عزرافيل الترفي فقال النبي عليه الصلاة والسلام جئت لكي أخذت روحي تجبريد في طهارة نفور ودابل فتجيني فقال عزرافيل نعم عزرافيل لين تنفر ودفاجين فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذ روحي عزرافيل لين آتات روحي كنين فراجيني هدوتك ونتنا كما ليلي قرانا راسات ورتتي دراس سني جيسي خيسافور ديومو قام جلاخنا ترقب يجو قام جلاخنا ميلير ساكون قبنا وارفي akkuma qabbanaa yoggaa bakka jilbaa tana gee akka malee sakaraan ergama rabbiitti dheeraate alayhi salaatu wassalaam akka malee dhukkubee faqaala nabiyyu alayhi salaatu wassalaam yeroo takka hafuurna baabichiisi jeen jechuun hafuura kanaan najjabaate yookaan sakaraata kanaan najjabaate waa xiqqashoo hafuurna baabichiisi jeeni faqaala azraafiil na'am haya jeeni giseedhaa fi hafuura baafate booda ergamaa rabbii xiqqashoo hafuura baafate haya fuudhu jeeni achirraa ammaas itti qabe akkas jechuun jaan akka nama hoggaadhaa fi huccuu takka qajimaarra hoggaadhaa fi balleesse qajimaarraa hoggaadhaa fi fuudhuu deemu qajimaan sun itti rigachaa guhaa jechuudha akkasitti roya isaa tana qarraf godhaa oofee jechuudha fuudhu jiru sun Azraafiil giseedhaa fi achirraa itti eegalee akka malee ergamaan rabbii boo'ee dafqee akka malee irraa yaa'e jechuudha namni gaa faqala Allahu jalla wa'alaa maal jee rabbiin ani dilii tan ta'e ta duraatii bita buutaatillee siif araaramee jeedhe giseedhaa fi itti eegale akka malee boo'ee bakka mudhii tana oduma boo'uu fide faqaala nabiyyu alayhi salaatu wassalaam achuma dhaabbadhu jeen ammaas yeroo takka hafuurna baabachiisi jeen hoggaadhaa fi hafuura baafate ammaas haa deemadhu jeen jechuun bakka sakka namarraa fuudhan kana obsa dadhabee jechuudha namni ergamaa rabbii sirriilee obsa qabu jiru achi booda fuudhee hoggaadhaa fi bakka boqoo tana jala fidu akka malee imimmaan raa'ee yeroo takka naa obsi jeen hafuuraan baafadha naa obsi jeen ammaas garuu gaafii takkaan si gaafadha gaafii tana rabbii guddannaa geessi jeen haa jeeni hoggu rabbii bira dhaqee Azraafiil harrooyee namarraa fuudhe jechuudha hoggu rabbii bira dhaqee akka hattuun ani hafuura qiyya na jawaarroo ani sakaraani qiyya akka malee na jabeessite akka malee na miidhaa jirta ni rakkadhee fi tiyyaafuu kaniin ani kadidii hin qabne hunuu akkana maalayyaa ummata qiyya kadidii laaqatu garuu jeen sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabii sallallahu alaihi wasallam garuu akka ummata qiyya rakkoo ummata qiyya sakaraani ummata qiyyaa sun hundina irra diibu jechuudha tiyyuma tanaan akka rabbiin guddaa kun irraa cufu rabbii guddaa naa gaafadhu jeen jechuun dhimmi silaa isaan akka rakkise kun kan isaan akka silaa akka namni miidhu kun akka anumaan irraa cufamu jechuudha akkasitti haa isiif hin gaafadhaa jee rabbi bira dhaqee yaa rabbii qiyya nabii jallaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam akka risiin jaannaan rabbiin guddaa illee ni ajaa'ibidu akkamitti ummata isaatiif akkasi garaa laafee sallallahu alaihi wasallam fidaaka abii wa ummi yaa rasuulallah akkamitti akkasi garaa laafee jechuun ummata isaa kanaaf inni jee ajaa'ibeenyummaan rabbiinu seetu inni kun bilaash caalaa halqiin taanee jee ani hedduu takka ergamaa rabbii ani nin jaaladha namoonni ni ani irraa haasa'uu fadhulleen wooma siira ergamaa rabbiiti jaamu alayhi salaatu wasalaam akkuma maqaa dhootissanitti wooma kaayyummaan kiyya qabu duraatilleen siiraadha jechuudha ta'e ergamaa rabbii sun keessaa'u isa kana hedduu takka waan jaaladha wanni irra guddaa na jaalachiisallee dubbii tana kitaaba siyyaa Bukaar keessa jirtu wallaahi waan ajaa'ibaati ergamaa rabbii kana alayhi salaatu wasalaam akka isinillee irra hedduu irraa sootanii isin gaafadha inshaallah أبشر جزاكم الله خيرا والله سيدنا نبي خنيا صلى الله عليه وسلم أكجابتي ما شاء الله ونما ننيو إسا أكت دعوات تقول سنة نمكيني نما دنتي دعوة كجابتك أبو كوسنجو نما كنا خنا ما شاء الله نما كنا خنا فوجنا قمنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله والله ربي سبحانه وتعالى بداسا نوهيره ونمو هدوره بداسا نوهيره الحمد لله رب العالمين يجعله سنوجنا بس إن شاء الله ولكاني بفائدات نوجنا إن شاء الله أتمنى بها صعب أتمنى برا أنت ذاك ناس درس إن شاء الله واحد نوجنا أتمنى ليش ما رأونا ما سيسمع في ناس كايو زارن أخو مرة يفتامي وانا رانغوا بتتنا وليك أمريكا فنما بك نشيدات هذه بدينا نتاك يجي نشيدات لا هدو تك جالنا نتي نسبة شو هدو تك خبوجنا نجالنا فيك أبو فينا إن لنا ما والله نما جاء نما هستي
Takkallee hin qabne wanta inshallah. as keessaa rabbiin dhiqee jiru maashaallah ammallee fuuldura rabbi yaafuu nama dhiira ajaa'ibaati nama fi mul'isuu yaadu tokko nama dandeettii addaa qabu nama dandeettii nashidaa qabu dacwaadha yookaan akka ajaa'ibaati inshaallah haroo hundaanuu gubbaa rabbi haa godhanna. Dura rabbi haa godhanna inshallah. Ammoo isa naasisne inni immoo nama asisi tokko isma hawsa la asisi feena mi'a mudannoo takka akkamii. Namuma inni mee kanatti gammachuu isaatiif har'aata bakka tana dhufe takkaa jira beektaa namuma sanuu mee eenyu mee nu gaafadhu inni hedduutu nama tokko jira nu keessaa nama akka malee jaalatu tokko jira si maqaa namni beektaa inni gaa bakka deemutti nama kaanas qabaa nama deemu tokko inshaallah nama mul'isuu jaalatu jechuudha nama kana ol darbuu karaa isaatiin silalaal baleeso dhiifti guddinaatti irra kaa'uu fadhu inshaallah isallee dhiifti guddinaa irra rabbi haa kaa'u duuba mudannoo takka fi akkasuma maasii waan takka tana ajaa'ibaame nu himuu dandeessu ati yaa. Maashaallah tabarakallah nama galatoonfachuu barbaaddu jettanii maashaallah wallahi akka ajaa'ibaatti inshaallah obboleessa kiyyaa sheekha kiyyaa nama jechuun fakkeenyatti ilaalaa akkasaa ta'uu qaba akkasumas xiqqeenya kiyyarraa yeroo hundaa'uu jechuun nama cinaa dhaabbatee waa hundoonuu barnootaanis na siyaanaa dhaamuudhaanis na barsiisuudhaanis akka hedduutti na cinaa dhaabbate hatta ammaan tanatti magaalaa Dirdhaa osoo biyya teenya tana kan ta'e magaalaa Dirdhaatti wallahi lazim ga Ittileet yaa nabi jechuudha. wallahi wallahi lakomsa khiyya laalee anaaf dawwalee wallahi ga anaaf dawwalee na bira dhufee bakka viidiyoo na wajji waraabee akkasumas sagantaa xiyya takkaatu jira sagantaa iidaa qopheessinee jira magaalaa Dirdhaa keessatti jechuudha sagantaa seera dhufee sagantaa silaa inni dhufu baatee nurraa fakkoottee ture sagantaa iidaa akkasumas eebbana shiidaa inni qopheessinee sagantaa san tikeeta illee waa hunduma murreetii akkasitti akka tokko bakka akkana oguune wallahi sagantaa san akka fadhe gureet marabbiin isaan nu bare maashaallah nama wallahi wallahi nama jechuun waa bakka jechuun nama tuffachuuf fitan tana wallahi rabbiin keessaa haqe jechuun fi namaaf hinaafu tana jechuun numaa waan qabu qaba wallahi lazim akkaan fijeessuun qabudha ustaaza keenya sheekha keenya sheekh Diinoo Ismaa'il maashaallah wallahi wallahi isa hedduu galatoomin jaanii hundaa jaan inshallah wallahi isin hundaa akkasumas akka sheekha isan ta'e himaa turtanidha isaan galatoonfachuu barbaada akka jaabatti ammas sagantaa tanaa amman akkam interview nama isin godhu jirudha osoo fakkeenyaaf mudannoo maal osoo himuu hin taane ta mudannoodhaas asumatti hin dhisa nashiidaa jiifaa itti salphaa abbus nashiidaa tanfaan maan jaa meeta maajoo nashiidaa tana keessaa waa xiqqoo hedduu jira tamin jaami ani akka mataa kiyyaatti nashiitoota itti baatu san keessa taniin akka malee tana jette taniin giseen deemullee ifirraa bachaa giseen dachaa deemu takka faa jira keessaa tan jechuun oduunnis fadhuuqa keessaa tan ramadaanaa takka tan ramadaanaa takka nasuumuu shaafu ramadaan saniin akka malee tana jetti waan sun ni fadhaa zaa hunda dachaa kita kainan nasumura والله مسكي نصوم شهر رمضان إن شاء الله نصوم شهر رمضان إن شاء الله angkan ada malif daerati udah bicom nese asmat seralaba saakar nu diib gata katakan tu diib tanna ida awo shasha nu gode tadi shasha jenne shasha jenne shasha atis jei shasha jenne shasha jenne shasha atis jei shasha guyya ida jechun guyya ajaiba guyya gammachuudha guyya shukriisaati guyya jaalala guyya tokkummaati guyyaa musliimoonni bakkayyuu wal gahuu dirree idaarratti namuu waliin taa'u guyyaa musliimoonni bakkayyuu wal gahuu dirree idaarratti namuu waliin taa'u kanuma inshaallah wani asirratti isinidhaan barbaadu sagantaa yeroo gabaabduu keessatti ana munshidoota keenya sadeen kanaa wajjin inshaallah sagantaa ajaa'ibaa akkasumas ustaaza keenya dabalatee sagantaa ajaa'ibaa sagantaa nashiidaa gosa sagantaa tokkummaa takka bifa addaatiin yeroo gabaabduu keessatti waliin hojjenne osoo wal duuban taane wal cinaa inshaallah bifa addaatiin bakka jechuun akka ajaa'ibaa sagantaa qopheessinee fi ustaaza keenyaa waliin qopheessinee gara keessan finnu ta'a inshaallah arraam tanaaf sagantaa sumarratti goolomnaa hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.